Si kan ammallee ka peejii isaa irratti jabaar maxxansee jira ammallee mormii kanarraallee jechuudha. Warra isa hordofuuf isaafis deebisuu irratti dirqama kana gabbu'ee mootummaan isaa deebiin deebisu jecha nu irraa deebisa. Arra biyya bulchuu jira hawaasa keenya bakka bu'ee uummanni filate mootummaa uummanni filate wanni akkasii yeroo isin dhufte nam deebisuuf nu jechuudha. Gaarii karaa kan lammataa immoo waliigaltee diinota keenyaa diinonni sadi waliigalanii jiranii fagabbayee jira. Eenyu fa'aa waliigalee kan jedhus waliin ilaalla inshaallah rabbiraa taate walii gaggabaabsine jechuudha. Gaarii qaree bareedduu ilmaan Oromoodhaa mootummaa Itoophiyaa akkuma kaasiin dura deemaa turetti muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad Aliidhaa yeroo dheeraadhaa fi waa'ee biyyaa qabeenyaa ikonoomii waan hundaa irrattu haasaa yeroo baay'ee paarlaamaa irratti gaafiinis gaafatamee deebiin godhamee jira. Isa kanaan wal qabatee mootummaa Itoophiyaadhaa uummata Itoophiyaatiif warroota keessaa dalaggootaa fi mindaan akka dabalamu asiin dura simamee ture. Har'a immoo kaa'uun haaruuf isinis hedduun keessa argitan jedhee an fudhuu fi qabadhee isinii dhufeeni. Mootummaa Itoophiyaadhaa dalagdoota biyyattiitiif warra mindaan isaanii duraan 4,760 gara 6,000tti oliisuudhaan warra mindaa gadii irraa gadii jechuudha xiqqaa 4,760 irraa gara 6,000 toliisse 4,000 isin deebi'a duraan warri duraan mindaan isaanii 4,760 gara 6,000tti ol guddisee fi warra mindaan isaanii 21,492 gara 39,000tti ol guddisee jechuudha mootummaan. Eebbifamtoota digirii duraa qaban yookaan digirii tokko qaban jechuudha. Warra kanneenii fi mindaa duraan 6,940 gara 11,500tti mootummaan ol guddisee jira jechuudha. Warra hafanillee gartanii hojiilee adda addaa keessa jiraniif akka dabalamu waadaan seenamee jira jechuudha. Kanaaf wal qabatee biiliyoona 100 fi biiliyoona 60 birriin Itoophiyaadhaan mindaa duraa irratti dabalame. Mindaan waggatti bahu kan waggatti mootummaan Itoophiyaa baasu jechuudha. Baajanni mootummaan waggatti baasu hojjettootaaf biiliyoona 500 fi biiliyoona 60 jechuudha. Sadarkaa biyyattuu hin jirtuuf mindaa mootummaan kun baasu kana fakkaata jechuudha. Kanaaf wal qabatee mootummaan kun qeeqma dhiyaatu uummata kanaa fi ramodoora dalagdoota biyya kana keessatti dalaganiif mindaa sadarkaa kana dabalee jechuudha. Nama hundaafuu akkuma muummichi ministeeraa walgahii irrattis dubbatanitti namoonni mindaan isaanii irraa xiqqaa hedduu isaaniitti jedhanii nama 1,500 nyaatullee akka jiru. Kun dalagduu adda addaa kan namoonni dhuunfaa naal adda addaatiin qaxaran qabatee jechuudha. Kanaaf mindaan amma dabalamaa jiru kun haala ikoonomiin biyyattii deemaa jirtuu fi walumaa galatti laallamee namootaaf akkaataa gartee mindaan isaanii ikonoomii biyyi qabdu waliin ga'utti dabalamee jechuudha. Kana irratti wanni isin himuu barbaadu maaliif kun gartanii fulbaana dhufu kanarraa eegalee yookaan akka maskaram lakkoofsa Itoophiyaatitti mindaan kunniin warroota kanneenii dabalamaa jechuudha. Jijjiirama guddaadha. Fakkeenyaaf keessaa warroonni mindaan isaanii duraan 21,492 nyaatanii gara 39,000tti oliiqe namoonni kunniin ka bakkoota warra jajjaboo dalaganiif dandeettii qabanii akkasuma warroonni gartee digirii duraa qaban gara 6,940 gara 11,500tti oliiqe jechuudha. Isaanii bu'aa guddaadha waan guddootti dabalame akkasuma wal jala oliiqa. Laala wanni himaa turre wanni yeroo baay'ee uummata keenya isin hubachiisaa turre namoonni keenya akka hubatu barbaannu maalidha? Guyyaa takkaan waan dalaganii isin hin jenne wanni martuu dhawaata qabdi. Nageenyi illee, ikoonomii illee, jiruun qaalumni illee suutaan dhawaataan akkaataa gartee biyyi sun itti waan hundaa aanjeffattuun wanni maaltu dabalama jechuudha. Abbaanuu ilmaan ofiiti mana ofiiti yeroo galiin isaa ol ka'e horii isaa dabalaa daara waan baasu uffata gaarii waan ijoolleen barbaaddu godhaaf gaaf kaan akkuma humnaatti jiraatanii jechuudha. Kanaaf kun jijjiirama guddaaf warroota gartee kaawulola adda addaa oofaa turan mootummaa kanarratti maqaa mindaatiin fincila kaafna jedhanii keessaa jechuudha. Warroota mormitoota warri akka Shaabiyaatii fi Faannootii fi Shanee fi TPLF gartee akkasuma mormitoonni achirraa gadafan wanni guddaa uleen isaan qabatanii deemaa turaniin maalidhaa uummata jiruu qaaluma kanaan karaa kafalachuu dadhabanii dalagdoonni mootummaadhaa jedhanii fincila mootummaa irra kaayisuudhaaf sa'a 24 fiigaa jiran jechuudha. Sa'a 24 caccabanii jechuudha bakka tanaan gartee namoota baddanii isin akkana taatanii bakka maalii kana gartee bakka hunda seenanii warroota kanneen ati barattee gartee digirii takka baattee maaliyyoo taatee warra jedhaniin illee
akkasi guutuu isaaniitu wanni kun agartee waan isaan waggaa meeqatti faajanii karaa kanaan uummata ijaaranii baajata itti baasanii dalagaa turanillee mootummaan afaan keessa ofirraa shafatee kan lammataa ammoo pilaanii isaa yeroo ofii barbaachisetti waan uummataa godhuu qabu yeroo ofii isaa mijattetti uummataaf jijjiirama kana fidee jechuudha. Kanaan gabaabsee wanni tokko maalidhaa? Waa'ee obbo Jawweedha jechuudha. Karaa kan akka wanni tokko agartee biyya tana baxabbaxaa jiru isaa hin dadhabe malee diiguudhaaf dhaadatee kan waan haga waraana fincilaa waraanni gartee jeneraatota jidduu kan aggutee kolonaayileen warroonni gartee adda addaa istaafa wayiitu jira ka finciluu deemaa jiru. Warri sun dhufee biyya diiguu deema mootummaa kana warratu garagalchaas sadarkaa jedhu deeme gowwa namni kun gartee nama gartanii sadarkaa kana gabbu'ee waan silaan jirre gaaf kaan nutu diiga jedha mootummaan cabuuf jedha. Amma immoo maal jedhutti maa jira biyyi tuni warri mootummaa keessaa fincilanii garagalchanii wanna dhibba takka gartee laaqaa jechuudha. Namni yoo siyaasaan harkaa badde wanni inni hin jedhin hin jiru. Yookaan ammoo diinagdeedhaaf namoonni dalaiddoonni waajiroota wanni adda addaa fincila baasanii guyyamta akka gabbahanii biyya tana diiganii jedha. Yookaan ammoo ufumaa waan dalagaa jiru mootummaan kun uummanni harkaa garagalee jira kun jiruutti qaalumtee jirti mindaan gartee warra dalaguu gadi bu'aadha waan dhibba takka haasaa ture jechuudha. Haadhallee qeeqmaa waan kanaa qajeelche namni obboleewwan ilmaan Oromoo na uffolchallee yoo siyaasaan beekne gabaa siyaasaa keessaa galu yoo siyaasaan beekne yookaan yoo siyaasaan nama harkaa badde biraa galan ni saalfata namni. Jibbaa hagana saba kanaaf qaban kuni jibbaa muummicha ministeeraatii miti jibbaa saba Oromootiif qaban jechuudha. Mindaan hadha dabalame kun mindaa xiqqee miti. Kana qofaa miti dabalamuu deema mindaan. Akkuma mootummaan baallama seenetti wanni hunduu dhawaa ta'anii dabalamuu deema. Maaliif biyyi kuni wanni mootummaan kun dalagaa jiruuf ummataaf malee kiisha ofii gabbisuuf miti. Wanni jawaarfaallee komatanii achi banee dhaqeequma yeroo waa dabalamanillee yeroo waa irra tanoo irra jiraaf dubbattaa yeroo waa dabalaman amma fakkeenyaaf namoonni kun dalagaa jiran wanni agarre maali wariin kafalamee lubbuun namaa ajjeefamtee namoota ajjeefame kana akka bineensi nyaatu akka rakkoo dura godhamaa jira himnee turre kana hundaa karaa fincila kaasaniin ummata wariin kafalamee jechuudha wariin guddaan kafalamee wanni hedduun dalagamaa jira. Agartee akka mootummaa kana fincillee kan uummanni mootummaa kana irratti waan hamtuu dalagu ka'aa jira. Keessaayyuu shanee bobbaasanii ka'amma haala adda addaatiin wanni adda addaa dalagamaa jira jechuudha. Kun hundi maali? Gabbaanii waan godhuu hin dandeenye dubbatanii jarana wanni kun waan godhuu dandeettanii midhiisaa jenneen inki jibdanii wamaa harkaan qabdanii jijjiirama takka illee fiduu hin dandeettanii mootummaan kun mootummaa akkasii yaaddanii jiguu miti. Mootummaa dandeettis qabu barumsas qabu waanlee dalagaa jiru uummanni gartee argaa jiru. Waan takka illee godhuu hin dandeettanii ta'a jenneen inki jibdanii wamaan gootan. Torbaan takka lama kamsaa fi maal nuun jedhanii hadha gartee ji'a tokkoof ho'i deemaa jirra. Akka isaan waa hedduu nutti himan. Waa takka fiduu hin dandeenye garuu maal godhaa jira warii waan dadhabu. Wariidhaan uummata kakaasuu walirratti kaasuu nama ajjeesuu saamsisuu ammoonni gartee biyya keessatti akka jeequmsa kaleessanii deebee jiraniif waan dhibba takka dalagaa jiran. Kanaaf gaasha jawween wanni isaan jedhan maalidha waan kana qeeqamaa qajeelchan mindaa kana irratti illee ammallee jechuudha. Qeeqamaa qajeelcha maaliif qeeqaa? Maaliif waan tolellee namni tokko fakkeenya mindaan dabalame kun mindaa salphaa miti horii guddaa dabalameef kuma jaarraa kuma tokkotti ol guddachuun horii xiqqeen. Horii xiqqeen kuma 5 yeroo takka dabaluun kuma 6 yeroo takka dabaluun horii xiqqeen mootummaan kun kuma 2 kuma 3 qofa dabalee yoo dhiise ni ga'a. Maaliif? Namoonni biyya keessatti hojii dalagaa jiran kunniin maatii ofiillee horachaa biyyallee guddisan. Namoonni gadiin garuu hin beekne maaliif? Leengadda warri doktoroonni ogeeyyii fayyaa baanii hedduu hidhaa jira. Mana murtii deddeebi'aa jira. Warra hidhamee jira. Warra diniinaan bira dabramee jira. Warra hojii irraa ari'amee jira. Bu'aan isaan argatan maali? Waan kaleessa dalagan sadarkaa uummanni ogeeyyiin fayyaa sun laayisensi yookaan hayyama ittiin gartee silaa dalagatan yookaan mootummaa yookaan mindaa namaa biraallee deemanii dhuunfaa dalagatan hayyama mootummaatiin dalagatan. Mootummaa yeroo inni biyya guddisu jiru jijjiirama keessa jiru yeroo gartee namni wal gargaarutti dhagaa ittiin darbattu. Namoonni hedduun kan humna hin qabne ijoolleen biyya arabaa warri daaspooraa jiran biyya keessa raayyaa ittisa biyyaatiif gartee bishaan abbaayaatiif waan danda'een namni waan qaburraa cabseeti morkatti seenee morka Ijiptiin waan gudduu dalagaa jira jechuudha. Dalagaallee ture dalagaallee jira. Namoonni sadarkaa ufiin bahanii biyya tana jijjiirranii gabbanii yeroo kennanii akka biyyoota guddattetti humna ofiitiin dalagantu jiran. Biyya Ameerikaa osoo ilaaltan ijoolleen iskoolaa fedhiin baateetiin gartee mootummaa gargaarti. Biyyuma guddatte san keessatti warri amma biyyoota guddatte kee jiru ni jiranii ijoolleen iskoola kee jirtu dhattee mootummaa waa gargaarti akkasiin jechuudha. Mindaa malee fakkeenyaaf uummata warra manguddoo nyaachisuu hojiilee adda addaa waan silaa dalaguu danda'an tokko wartee dalagan.
kun koominiitiidhaan biyya gasgeetu sammaaliif biyyi teennaa akkasiin guddatu cinaa dhaabbannee ikoonoomii mootummaa irraa waa qabachuu qabna jedhaniiti biyya guddatte keessatti fakkeenya Ameerikaa akkasitti dalagan ilmaan qabnaa ofii keenyaa garree ofii keenyaa yeroo barbaadeen namni torbaanii guyyaa 2-3 firii mootummaa dalagu jira. Deemee waajjira dhaqee bakka hojiin jiru akkasiin ganda yookaan qabalee jedhan kana jechuudha. Namuu dhaqee waan silaa dalagamu waan gartee uummata kiyyaa biyya tiyyaa fi waa dalaguu barbaadaa tola humna kiyya kennee torbaanii guyyaa 2-3 yookaan guyyaa takka namni yoo danda'e sa'a 2-3 kennuu jira. Dalagan. Ka biyya keenyaa garuu naa kenni nyaadhaa malee as kenni malee biyyi kun maaltu irraa hir'atee akka biyya kana gargaaraa jedhu hin qabnu jechuudha. Maaliif warri biyya alaa sanitti biyya guddattetti yeroo ofii kennanii fakkeenyaaf guyyaa 8 dalaga guyyaa 5 dalaga namni Ameerikaatti hojii xiqqaa qabu. Kun guyyaa 6 dalaga. Kana keessaa guyyaa sila lafa oolan san warra dhaqeetiin firii akkasiin boqonnaa ofii dhiisee mootummaa dalagu jira jechuudha. Nu garuu osoo dandame kenna namni maraa as kenni gartee uumamaan jiruyyuu taa'ee nyaadhaa mootummaan naa kafaluu jedha. Mootummaa horii kana eessaa fida? Qabeenyi kun eessaa dhufa? Biyya akkamii guddatti? Wanna mootummaan dalagaa jiru kun karaan dalagu wanni hundinumaa maaliif uummata kanaaf? Fakkeenyaaf karaa namni salphaatti ilaalu kun ambulaansiin lafa qara dhaquu hin dandeenye dhattee hadha takka. Lafa kalee ganama baatee galgala galtu guyyaa dhattee deebiti. Walumaa galatti sisteemni amma kaa'ame kun sisteema uummata keenyaaf bu'aa qabu waan hedduu dalagu jechuudha. Hadha kana waan garana nyaati keessa waan kana tundeef nama kana wanneen Jawaar Mustafaan jechaa ooluun maali? Namoonni hadha ilmaan Oromoo dogongorsees sadarkaa kanaan ga'e namticha kana.